Namoota nun iddoo guddaa laannuuf yookaan namoota nun baay'ee jaallannu sababa maalii nurraa fagaatu? Sababa maal balleessineef nurraa addaan ba'uu danda'u? Yookaan immoo maarraa kan kee nurraa fagaachuu danda'u? Yeroo baay'ee namoota nun hedduu jaallannu yookaan immoo namoota nun iddoo guddaa laannuuf namoota nun icciitii hedduu wajjira dabarsinee akka tasaa of biraa dhabna. Akkanuma immoo yookaan nutti jijjiiramuu danda'u jechuudha. Namoota nun yeroo jaalala keessa jirru yeroo hedduu waliif bilbillu akkanuma immoo yeroo baay'ee teekstii waliif barreessinu hanga qaamaan wal arganitti namoonni baay'ee nun dharroon sababa maarraa kan ka'edha. Kan isaan nurraa fagaatan yookaan immoo nutti jijjiiraman. Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspire wartaatan akkam naa jirtu. Tole egaa viidiyoo kana ilaalteen xumurtu taanaan hin eegaliin. Tole namoonni maal yoo dhabanidha kan isaan nurraa fagaatan? Namoonni jireenya keenya keessatti karaa adda addaan jireenya keenya keessatti jiran nu biraa immoo iddoo guddaa qaban sababa maarraa kan ka'edha kan isaan nutti jijjiiraman. Sababawwan maarraa kan kaanedha mooti kan isaan nurraa addaan ba'uu danda'an. Tole egaa namoonni kunneen kan isaan nurraa jijjiiramuu danda'an yookaan immoo nurraa adda ba'uu danda'an sababoota gurguddaa afuriin jireenya keenya keessaa of biraa dhabuu dandeenya. Akkanuma immoo nutti jijjiiramuu danda'u jechuudha. Maaf nutti jijjiiramtee? Maaf nurraa jijjiiramtee? Maaf natti jijjiiramtee? Nama kamiinuu jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu sababootawwan hamma siif tarreessi keessaa inni jalqaba irratti argamu sababa nam tokko itti nutti jijjiiramuu danda'u keessaa inni jalqaba irratti argamu haala mijataa yoggaa argatuttidha jechuudha. Namoonni tokko tokko haala mijataa gaafa argatan bakkeetti jirtu, eessa akkatti jirtu, haala kam keessa akkatti jirtu ni dagatu. Sana qofaa miti maqaa killee dagachuu danda'u jechuudha. Namoonni haala mijataa argatan jireenya isaanii keessatti namoonni rakkinatti duukaa dabarsite, dhiphuutti duukaa dabarsite, gaddatti duukaa dabarsite hin yaadatan. Haala mijataa argataniinnaan jireenyaan haa ta'u, hojiin haa ta'u, wanta barbaadeen haa ta'u, haala mijataa kan keera xiqqoo caalu tokko gaafa argatan sitti jijjiiramuu danda'u. Eddeetti jirtullee hin yaadatanii jechuudha. Wanta ittiin si caalan tokko gaafa argatan sitti jijjiiramuu danda'u. Haala mijataa kanarraarra kan isaan har'a keessa jiran san wanta har'a irratti jirtu sana hol haala mijataa gaafa argatan sitti jijjiiramu. Kanaafuu of hin dhiphisiin. Namni maaf natti jijjiirame hin jedhiin. Haala kamiin akka inni sitti jijjiirame wanta hin beekneef. Kanaafuu haala mijataa argatee sitti jijjiiramuu danda'a namni. Kanaafuu gadda keessa goshitee, ceephuu keessa gadditee of hin dhiphisiin, of hin yaaddessiin. Maal balleessinnaadha, maal ta'innaadha, maaliifidha jennee yeroo keenya gubuu qabnu jechuudha. Tole egaa inni lammaffaarratti argamu haala rakkisaa keessatti yooti jiraatte sirraa fagaachuu danda'u. Namoonni kunneen immoo warreen haala rakkoo keessatti gaafa kufan yookaan immoo haala isaan dhiphisu keessatti gaafa kuftu sirraa fagaachuu danda'anidha. Fakkeenyaaf kanneen akka kasaaraa yookaan immoo mudannoo jireenya kee keessatti wanta tokko gaafa si mudatu si saalfachuurraan sitti qaana'uurraan kan kaan sirraa fagaachuu danda'u. Namoonni kunneen jireenya kee keessatti haala rakkisaa keessa gaafa galanii gaafa ofii isaanii of baqachuu barbaadan gaafa ofii isaanii jireenya dhiphaa keessa galan si baqatu. Sitti illee miti maatii isaanii hundumarraa ni baqatu. Bilbila isaanii ni jijjiiratu. Hidhii isaanii xuuxaa jiraatu jechuudha. Haala rakkisaa keessa gaafa galanidha namoonni kan sirraa baqatan yookaan immoo gaafa dhiphuu guddaa keessa galan si saalfatanii maal jedheen ilaala guddummaa kotuun eegu kasaruu koo iddoo guddaa ga'u kotuun eegu akkasitti hafuu koo maal jedheen ilaala jechuurraa kan kee siinillee ta'e maatii kee baqachuu danda'a. Namoonni kunneen baay'ee haalaan nama gaddisiisu. Namni isaan hubachuu hin danda'u. Isaanillee akka namni isaan hubatu waan barbaadaniif ofii isaanii keessa of dhoskuu jechuudha. Kanaafuu sababa maalii namni akka sirraa adda ba'e yookaan sababa maalii akka sirraa fagaate wanta hin beekneef hin murteessin. Jireenya kee keessaa namni gaafa callisee fagaatu gadduu miti, itti qabamuu miti, arrabsuu miti, ceephessuu miti, yaaddessuu miti. Maarraa kan keenarraa baqate. Namtichi kun maal dhabeeti, maal rakkateeti, maalti immoo isa barbaachisa kan jedhu baalaansi dandeettii godhuun keenya dhiphaadha. Kanaafuu maaliif akka sirraa adda ba'e adda baasii beeki. Inni sadaffaarratti argamu waan sirraa barbaadan dhabanii sirraa fagaachuu danda'u. Namoonni kunneen durumaayyuu sitti hin beekneef malee, sitti hin hubanneef malee waa sirraa barbaadaniiti kan isaan jireenya keetti qan. Tarii maallaqa kee ta'uu danda'a, tarii aangoo kee ta'uu danda'a, tarii wanta ati qabdu fayyadamuuf sitti hiquu danda'u. Tarii wanta kana gaafa dhaban sirraa baqachuu danda'u. Shamarran illee yoo ta'e fakkeenya tokkoon si fudhadhe dhiirri tokko shamarran duukaa yookaan dubara tokko duukaa fedhii fooniif jedhee yoo itti dhiyaate yoo wanta sana isheen shakkitee tole jechuu didde irraa baqata. Yookaan immoo yoo wanta fedhii isaa sana argate irraa baqachuu danda'a jechuudha.
Sababiin isaa jalqabumayyuu waa barbaadeetti qe waan ta'eef. Yoo dalagaallee ta'e yoo maallaqallee ta'e yeroo baay'ee shamarranillee dhiirolillee maallaqaaf jedhanii walitti niiqu. Yoo gaa maallaqa sana argatan yookaan immoo yoo gaa wanta barbaadaniif sana faayidaa barbaadaniif sana irraa dhaban yookaan immoo argatan itti ni jijjiiramu. Kanaafidha yeroo baay'ee nama nuun jaallannu nama nuun akkas na godha haala kanaan nagana haala kanaan na darbata jennee yaan haala hin beeknin kan hin of biraa dhabnu kan hin of biraa nutti jijjiiraman. Kanaafu aangoo keerraa ilaalee jireenya keerraa ilaalee qabaachuu keerraa ilaalee bareedina keerraa ilaalee ilaalcha keerraa ilaalee sitti hiiquu danda'a. Nama kana immoo keessa keerraa amantii jaallattee hiitti hiiquu dandeessa. Garuu wanta barbaade san yoo argatillee yoo dhabillee sirraa fagaachuu danda'a. Kanaafuu maaliif akka namni sun sirraa fagaate adda baasii beeki. Maaliif akkasitti dhiyaate maaliif akka sirraa fagaate adda baastee hin beektu taanaan naamani jireenya ceephuu keessa jiraataaf ta'u waan ta'eef inni Afriffaarratti argamu jireenya isaanii keessatti namoota nuun baay'ee jaallannu yookaan immoo namoota nuun iddoo guddaa qabnuuf kan isaan nurraa fagaataniif waa si gochuuf barbaadanii gaafa dhaban. Namoonni kunneen namoota akka Lammiiffaarratti argamanidha. Jireenya isaanii keessatti nama jaallatan tokkoof nama kabajan tokkoof waa tokko gochuu fi barbaadanii jireenya isaa keessatti waa tokko raawwachuu fi barbaade gaafa mijachuu fi didu haalli gaafa ta'uu fi didu haalli gaafa inni sirreessuu fi didu sirraa baqatu. Maal naan jedhaa waan baay'ee naaf godheera waan baay'ee naaf ta'eera jaalala keessatti hiriyyummaa keessatti jireenya keessatti waan baay'ee naaf ta'eera waan baay'ee naaf taateetti waan baay'ee waliif taaneera maal jedheen waa gochuu fi dadhaba maal jedheen harka duwwaatti deema maal jedheen akkas godha jechuudhaan kan kee sirraa baqachuu danda'a. Abbaa warraa haadha warraa irraa baqachuu danda'a. Jaalallee isaa irraa baqachuu danda'a. Maaliif yoo jenne wanta barbaannuuf sana gaafa irraa hawwatinafu namni sun sirraa baqata. Maal jedheen ija ishee ilaala maal jedheen ija isaa ilaala maal jedheen itti deema kan jedhurraa kan kee sirraa fagaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu hiriyyummaa keessatti illee namootatti baay'ee jaallattu namootatti baay'ee kabajju namootatti iddoo guddaa laattuuf gaafa waasiif gochuu dadhaban gaafa wanta barbaadan sana gaafati oolmaa keessanaaf si deebisuu dadhaban sirraa baqatu. Sababiin isaas sammuu isaanii jalaa baqachuu waan dadhabaniif osooti wanta kana hundumaa ooltuu fi osooti waan baay'ee gochaa fi jirtu gaafa si gochuu dadhaban ati irraan barbaaddu isaan garuu si gochuu barbaadanii gaafa dadhaban sirraa baqatu. Kanaafuu walumaa galatti namni maaf narraa baqate maaf narraa addaan ba'e maaf narratti jijjiirame jechuun dura wanta tokko adda baasnee hubachuu qabna. Maaliif akka gochuu qabnu adda baasnee hubachuu qabna. Waan fedhe yoo ta'e adda baasii hubadhu dura xiinxali. Namni sitti jijjiiramuu isaan dura maal ta'eeti maal rakkateeti maal dhiphateeti jedhiiti adda baasii beeki. Kanaafuu namni maaf narraa adda ba'e jechuun dura maal rakkateeti maal dhiphateeti jedhiiti adda baasii ilaali. Barnoota kanarraa akkasii waan baay'ee barataniitu abdii guddaan qaba. Yoo isinitti tole ta'e like, share, comment gochuun maatii keenya ta'uu danda'u. Akkasuma immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan nafaana turtaniif guddaa galatoomaa. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.